Har'a kan ilaallu namni tokko erga ilkaan buqqifatee booda guyyoota muraasa jalqabaa maal gochuu qaba kan jedhudha. Sababa adda addaan mana yaalaa deemtanii ilkaan keessan akka buqqa'u murtaa'ee erga ogeessi isinii buqqisee booda maal gochuu qabdu, maal beekuu qabdu kan jedhu qabxiilee muraasa waliin ilaalla. Laayik gochuun jalqabaa akkasumas fayyaduu danda'a waan ta'eef sheer godhaa. Haaraa taanaan immoo sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Erga ilkaan buqqifattee booda dhukkubbii dhiitaa fi dhiiguun mudachuu danda'a. Bakki sun dhukkubbii qabaachuu danda'a, dhiita'uu danda'a, akkasumas dhiiguu danda'a. Dhukkubbii fi dhiita kana akkaataa itti ofumaan ofirraa hir'isnuu fi akka wanti kun dafee fayyu taasisuuf qabxiilee gurguddoo nuti manuma keenyatti taasisuu qabnu kan jedhu ilaalla. Kophaa kophaatti ilaaluu fi dhukkubbii fi dhiita kophaatti haa ilaallu. Yoo bakki kun dhiita'ee dhukkubbii godhate maddii gama ilkaan buqqa'ee sanaan akkuma suuraa irratti argitan kana cabbii fooxaa yookaan uffata xiqqoo isheedhaan marree daqiiqaa 15 fi bakka sanatti qabudha. Akkasumas wanta kana guyyaatti yeroo 6 illee gochuu dandeenya. Kana malees dawaa dhukkubbii hir'isan kanneen akka parastaamoolii fi ibuuproofeenii fudhachuun barbaachisaadha. Dhukkubbiidhaan rakkachuun hin barbaachisu jechuudha. Kana malees yoo dhiige immoo isas akkuma suuratti argitan kana jirbii yookaan fooxaa xiqqoo ishee yookaan goozii xiqqoo ishee daqiiqaa 45f bakka sanatti ciniinnanii qabu bakka ilkaan buqqa'ee dhiigu sanatti. Akkas ciniinnee qabnee irraa kaasnee ilaallaa. Yoo ammas deebi'ee dhiige akkuma ammaa kana goozii yookaan fooxaa yookaan jirbii xinnoo kana qulqulluu ishee ammas irra deebinee daqiiqaa 45f ciniinuu. Yeroo lamaaf akkas goonee yoo dhiisuu didee mana yaalaa deemuu qabna. Yoo dhiise dhiise. Yoo dhiisuu dide garuu ogeessa buqqise sana bira deemnee mariisuu qabna jechuudha. Kana malees egaa ogeessi buqqise tokko ogeessi ilkaan sana buqqisee dawaa isin ciniinsisuu qaba. Dawaa kana sa'a tokko booddee yookaan wanta isin ciniinse kana sa'a tokko booddee baastanii gatuu. Akkasumas erga ilkaan buqqifannee sa'a 24f guyyaa jalqabaa jechuudha. Sa'a 24f hancufni hin tufamu, hancufa tufuu hin qabnu. Wanti ho'aan hin nyaatamu yookaan hin dhugamu. Akkasumas afaan keenya lulluuqqan. Afaan keenya lulluuqqachuu hin qabnu, hancufa keenya tufuu hin qabnu. Wanti ho'aan nyaatamu yookaan dhugamuu hin qabu. Sa'a 24f. Akkasumas akka dafee fayyuuf bakki kun akka inni dafee fayyuuf sa'a 24 jalqabaaf boqonnaa fudhachuu qabna, haara galfachuu qabna. Nyaata lallaafaa ta'e qofa nyaachuu fi akkasumas gama ilkaan hin buqqaaneen gama fayyaa ta'een alanfachuu maddii keenya yookaan mangaagaa keenya gama fayyaa ta'een alanfachuu. Garuu waan lallaafaa ta'e qofa osoo ta'e sirriitti gorfama. Kana malees immoo sa'a 24 jalqabaaf alkoolii fi wantoota kaarbooniitii qaban kanneen akka kookaa kollaa fa'aa fudhachuu dhiisuu. Sa'a 24 jalqabaafis haa ta'u yoomiyyuu tamboo aarsuu dhiisuun barbaachisaadha. Kana malees akka waliigalaatti kan gochuu qabnu arrabaan bakka ilkaan buqqa'e tuttuquu dhiisuu qabna. Arrabaanis haa ta'u qubaanis haa ta'u waan ta'eef bakka sana tuttuquu dhiisuu. Dawaa hakimni akka liqimsitan isinii barreesse sirriitti liqimsuu. Akkasumas sa'a 24 booda suuta rigachuu jalqabuu. Sa'a 24 suuta rigachuu jalqabuu. Akkasumas sa'a 24 booda bishaan ashaboo qabuun xiqqoo ho'isnee afaan yeroo 3 yookaan 4 guyyaatti lulluuqqachuu. Sa'a 4 jalqabaa rigachuunis hin danda'amu. Sa'a 24 jalqabaa akkasumas afaan lulluuqqachuunis hin danda'amu. Sa'a 24 booda garuu suuta rigachuu jalqabna. Akkasumas sa'a 24 booda bishaan xiqqootti ashaboo maknee waliin xiqqoo ho'isnee afaan keenya guyyaatti yeroo 3-4 itti lulluuqqachuu. Kana gochuun barbaachisaadha garuu ilkaan keenya buqqifanne. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.